Mudannoo mana yaalatti nu mudatu akkasumas immoo mudannoowwan kana keessaa dhufan keessaa waan kana irratti yeroo baay'eedhaaf dubbachuudhaaf irra deddeebi'ee yaadaan ture garuu xiqqoo yeroo argachuu hin dandeenye kanaaf hin dhiise. Dooktarii anii fi abbaan manaan koo yeroo walqunnamtii saalaa goonutti yoom fixeen irraa ka'a jedheetan cannaqama yaadda'a. Yoo tokko waggaa afur wajjin turre keessatti injee godheen beeku yookiin immoo fixadheen beeku miira koo fixadheen beeku kan jedhu gaftee kan nu haasofsiistedha. Dabalataan immoo tokko maal jettee sababii kanarraan kan kee walqunnamtii masaalana jibbisiisa hin jaaladhu. Dirqamuma abbaa manaa kootiif dirqama kennuu waan hin qabuuf yookiin immoo wajjin walqunnamtii saalaa gochuu waan qabnuufiin dirqamaan godha malee yeroo baay'ee sababan dhiyeessa mataana dhukkubaa ijana dhukkubaa uddana dhukkubaa hojiin natti baay'ate jedheen sababa garaagaraa dhiyeessa. Rakkoon kun rakkoo fayyaadhamu. Ammas immoo namni sadaffaan immoo yeroo ijoollummaatti miidhaan gudeeddina irra ga'ee ture yeroo umurii waggaa 9-10 keessaa abbaa manaa kun hin jaalladha. Walqunnamtii saalaa yeroo gochuuf jennu garuu gaafa dhufee seeksii gochuuf jennutti bakka of hin jibbaa nan iyyaa jetti. Dhimma kanaan wal qabatee taasifamudha jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube chaanalii keessatti Dr. Naafii Argeetoo Ofishaal isin biraan geenyudha. Dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti kan waliin mari'annudha. Egaa nagaa koos hin daganne akkuma isiniin jedhee egaa dhimma fayyaa garaagaraa irratti dhimmoota fayyaa waliigalaa kan daa'immanii kan dhimma saalqunnamtiitiin wal qabatan irratti odeeffannoo garaagaraa argachaa turan keessan beekamoodha. Guyyaa har'aa akka irratti haasa'amu kan barbaade namoota baay'ee keessattuu wanti kun dubartoota qofa miti dhiiras hin laallata. Maaliif haati manaan keessan immoo hiriyyaan keessan walqunnamtii saalaa irratti isin qofa osoo hin taane isheenis enjooy gochuu qabdi waan ta'eef lamaan isaa waan ta'eef jechuudha. Egaa dhimma irraatiin kan ilaallu dubartoonni yeroo walqunnamtii saalaa fedhii ba'uu dhabuu yookiin arraaboo dhabuu yookiin immoo fixachuu dhabuu yookiin miira xumuraa yookiin immoo miira caafirra ga'uu dadhabuu akkoo akkasii maalirraan kan kee kan dhufaa kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo baay'ee dhimma saalqunnamtii yeroo haasofnu waan tokko nu saalfachiisu ammas irra deebi'ee dubbachuun barbaada. Namni hundumtuu gaa'ela keessatti wanti abbaa manaa fi haadha manaa gammachiisu akka isaan hin jirre. Egaa walqunnamtii saalaa yeroo jennutti kallattii tokko qofaan yookiin immoo dhiirri qofti satisfaayi ta'ee dhiisuu osoo hin taane dubartooti illee abbaan manaas haati manaas haala walqunnamtii saalaa irratti waliin mari'achuu waliin diskas gochuu waan isaanitti tolu walitti himuu qabu kan jedhu yeroo hundumaa irra deddeebiin dubbadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee dhimma xiqqoo rakkoon baay'ee kan dagatame baay'ee rakkoon kun yeroo baay'ee rakkoo dhiirotaa qofaa sun akkuma dhiirotaa qofa akka ta'etti fudhatames yerootti ilaalamu jira. Rakkoo dhiiraa fakkeenya qaamni saalaa ka'uu dhabuu irratti kan handoos viidiyoo jedhee baay'een keessan even abbaa manaa isaanii hiriyaa isaanii kan fidanii dhufan jiru. Rakkoo dafanii dhangalaasuu irratti haasa'ee ture garuu yeroo baay'ee dhimmuma dhiiraa qofa taasisaa malee dhimmi walqunnamtii saalaa wal qabatu kun dhimma dubartoota laallatu waan fakkaatu miti. Baay'ee keessattuu female sexual dysfunction kan jennu yookiin immoo rakkinni saalqunnamtii dubartootaa yeroo baay'ee waan dagatame yeroo dheeraa turedha. Dhimma kanarrattis baay'inaan hin haasa'amu waan ta'eef garuu gaa'ela baay'ee dhiibbaa hamaa keessa kan galchaame keessaa tokko kana jechuudha. Egaa walqunnamtiin saalaa gaa'ela keessatti baay'ee murteessaa dhiira qofa osoo hin taane dubartoonnis enjooy gochuu qabu. Yeroo baay'ee rakkoon kun rakkoo dhiirotaa qofa akka ta'etti yerootti ilaalamu jira. Keessattuu immoo female sexual dysfunction kan jennu yookiin immoo rakkoowwan dubartootaallee dhimma saalqunnamtii wal qabatu kan baay'een dubbatamne yeroo baay'ee gama dhiirotaa qofaan kan ilaalamu rakkoowwan baay'eetu jira. Kanaaf rakkoowwan kanneen furuudhaaf maal gochuu qabu kan jedhu. Abbaa manaa yookiin dubartii taatee kan dhaggeeffachaa turtu gara fuulduraatti gaa'ela horachuu dandeessa. Akkasumas immoo riyaa qabaachuu dandeessa. Akkasumas immoo abbaan manaa yookiin immoo dhiirri hordofaa jirtu riyaa yookiin jaalalleessa qabaachuu dandeessa. Kanaaf dhimma kanaan wal qabatee sirriitti akkasuma dhaggeeffattanii barbaada. Egaa walqunnamtiin saalaa gaa'ela keessatti baay'ee murteessaa dhiira qofa osoo hin taane dubartoonnis enjooy gochuu qabu. Yeroo baay'ee rakkoon kun rakkoo dhiirotaa qofa akka ta'etti yerootti ilaalamu jira. Keessattuu immoo female sexual dysfunction kan jennu yookiin immoo rakkoowwan dubartootaallee dhimma saalqunnamtii wal qabatu kan baay'een dubbatamne yeroo baay'ee gama dhiirotaa qofaan kan ilaalamu rakkoowwan baay'eetu jira. Kanaaf rakkoowwan kanneen furuudhaaf maal gochuu qabu kan jedhu. Abbaa manaa yookiin dubartii taatee kan dhaggeeffachaa turtu gara fuulduraatti gaa'ela horachuu dandeessa. Akkasumas immoo riyaa qabaachuu dandeessa. Akkasumas immoo abbaan manaa yookiin immoo dhiirri hordofaa jirtu riyaa yookiin jaalalleessa qabaachuu dandeessa. Kanaaf dhimma kanaan wal qabatee sirriitti akkasuma dhaggeeffattanii barbaada. Egaa akkuma beekamu rakkoon garaagaraa yookiin immoo keessattuu dubartoonni akka isaan miira isaaniitti hin gammanne yeroo walqunnamtii saalaa yookiin immoo akka dharraa isaanii dharraa walqunnamtii saalaa isaanii hin baane wantoonni godhan. Farooti kun xiqqoo nama harkisa rugaasmiyaa kan jedhu kana maalidha? Fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo walqunnamtii saalaa akka yeroo gootutti akka isheen hin xumurre yookiin immoo fedhii ishee akka isheen hin xumurre akkasumas immoo kilaayimaksii yookiin immoo fiixee fixachuu yeroo walqunnamtii saalaa akka isheen hin geenye wantoonni godhan maalidha kan jedhu waliin kaasnee ilaalla jechuudha. Egaa rakkoowwan garaagaraa sababa kanaatiif ta'uu danda'u. Jalqaba irratti kan laallu namoonni fakkeenyaaf dhibeewwan garaagaraa kanneen qaban fakkeenyaaf dhibee narvii ta'uu danda'a, dhibee sukkaaraa ta'uu danda'a yookiin immoo rakkina hormoonii kan qaban dubartoonni kanaaf saaxilamuu danda'u. Inni kan biraan
keessattuu dubartoonni yeroo umriin isaanii menopause kan jennu yookiin immoo marsaan laguu yeroo dhaabbatutti hammi istiroojiinii qaama isaanii keessa jiru waan gadi bu'uu fi tokkoffaa qaamni saalaa naannoo isaanii goguu danda'a, jiidhinsa dhabuu danda'a. Lammaffaan immoo sababii hormoonii kanarraan kan ka'e fedhii dhabuu danda'u akkasumas immoo yeroo walqunnamtii saalaa kilaayimaksii irra ga'uu dhabuu danda'u jechuudha. Maaliif egaa dubartoonni waggaa 45 60 70 walqunnamtii saalaa gochuuf mirga qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii wantoonni akkasii uumamuu danda'u sin jechuun barbaada. Inni kan biraan rakkoowwan kanaan dura keessattuu rakkoo xiinsammuu yeroo jedhutti fakkeenyaaf dubartoonni yeroo baay'ee kanaan dura akka jalqaba irratti akkuma isiniif kaasuudhaaf yaale yeroo ijoollummaa isaanii miidhaan qalbii garaagaraa karaa salqunnamtii gudeeddii ta'uu danda'a. Yookiin immoo maatii keessatti yeroo ijoolleen guddattutti haala maatii waliigaltee dhabuurraan yookiin immoo yeroo hundumaa haalli waliigaltee dhabuudhaan maatii kana keessatti yoo guddatan yookiin immoo gudeeddiin daa'imman kanarra yeroo ga'utti keessattuu post traumatic stress disorder kan jennu yookiin immoo psychological trauma yookiin immoo miidhaan qalbii hamaan waan isaan irra ga'uudhaa fi walqunnamtii saalaadhaaf ilaalcha gaarii akka isaan hin qabaanne gochuu danda'a, akka isaan jibban gochuu danda'a, akka isaan dhiirallee jibban gochuu danda'a. Baay'ee namoonni rakkoo dubartoonni baay'ee rakkina kana uumamaa jiran baay'ee isaanii jira waan ta'eef. Yeroo heerumanittis illee abbaa manaa gammachiisuuf qofa yookiin immoo abbaa manaa akka itti gammadu qofaaf yookiin immoo haala godhachuu qofaaf jedha illee kan yaadan jiru. Kana qofaaf walqunnamtii saalaa kan godhan jiru. Maaliif wanti kun traumaan kun ijoollummaatti waan sammuu isaanii keessatti kalaqamee jiruu fi even akka isaan jibba walqunnamtii saalaa barbaadanii hin jibbuun jaallatanii dirqama ta'ee dhala godhachuudhaaf yookiin dirqama ta'ee abbaa manaa gammachiisuu qofaaf yeroo isaatti godhan jira jechuudha. Kun rakkoo hamaa nama dubartoota hedduu rakkina kanaaf saaxilaa jiru jechuudha. Inni kan biraan dhiphina sammuu hamaa ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa wal cephoo wal dhiphinsi jiraata yoo ta'e rakkina akkasii dubartoonni saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan egaa akkuma beekamu dhagna qabaadha. Keessattuu baay'ee biyya keenya yeroo ilaaltu baay'ee qaamni saalaa dubartootaa dubartiin fedhii keessa galtee akka isheen fixattu kan godhu kan gargaaru keessaa tokko caafii qaama saalaa yookiin immoo clitoris kan jedhamu yookiin caafii qaama saalaa dubartootaati. Yeroo qaamni dubartiin tokko dhagna qabattu yookiin irraa muramanitti narviin kun yookiin immoo caafiin qaama saalaa dubartootaa kun sensory nerve endings kan jedhu ofirraa qaba jechuudha. Yeroo kana guutummaatti kaasu waan ta'eef yookiin walakkaasa guutummaatti yeroo kaasanii narvii isaa sana desensitize gochaa jiru jechuudha. Dubartiin tokko akkuma beekamu indirectly yeroo walqunnamtii saalaa yeroo walqunnamtii saalaa qaamni saalaa qaama dhiiraa dubartii keessa gaafa seenu indirectly caafii qaama saalaa dubartii sana stimulate godha. Caafiin qaama saalaa dubartii sana yoo stimulate ta'uurraan kan ka'e yookiin immoo neeroonni stimulate ta'uudha kan dubartiin tokko fixattu jechuudha. Kun egaa harkaan qaqqabuunis fixachuu dandeessi dubartiin tokko yeroo walqunnamtii saalaa godhanis immoo indirectly caafii qaama saalaa sana maal gochuu danda'a stimulate gochuudhaaf fixachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf narviin kun citeera already desensitize gochuudha. Baay'ee kun miira dubartii ajjeesudha. Wanti kun ammallee darbee yeroo itti mul'atu argina. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Dubartii tokko dhagna isaanii muruun yookiin immoo dhagna qabuun miira isaanii ajjeesudha. Akka isaan walqunnamtii saalaatti enjoy hin goone gochuudha baay'ee. Akka isaan sirriitti enjoy hin goone gochuudha. Rakkoon akkasii kun kanaaf saaxiluu danda'a. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraanii qorichawwan garaagaraa fakkeenyaaf qorichawwan dhibee sammuudhaaf kennaman dipireeshiniidhaaf stresiidhaaf ta'uu danda'a. Keessattuu SSRI kan jedhamanii qorichoonni kunniinis immoo fedhii dubartoota dhowwachuu danda'a. Fedhii isaanii dhowwachuu danda'a. Inni kan biraan egaa rakkoo dhiiraa kan ka'e fakkeenyaaf dhiironnis immoo rakkoo dafanii fixachuu yookiin immoo ka'uu dhabuu qaama saalaa yoo qabaatan dubartiin tokko akka isheen hin fixanne yookiin immoo akka isheen kilaayimaksii irra hin geenye gochuu danda'a. Rakkina akkasii qabaatan dhiironnis dhuftanii ilaalamuu qabdu. Mana yaalaatti yaaliin isaa jira waan ta'eef yaalii isaa argachuu qabu jechuudha. Rakkoon kun keessattuu akkuma isinitti himee psychological trauma dhiphinni hamaa waliigaltee yookiin immoo hariiroo gidduutti jaalalli dhibuun wantoonni kun kanaaf nama saaxiluu danda'u. Dhibeewwan kan biraas immoo gaa dhibeewwan narvii wajjin wal qabatan immoo yookiin immoo dhibeewwan kan biraa dhibeewwan akka sukkaaraa akkuma jalqabarra jedhee rakkoo akkasiidhaaf nama saaxiluu danda'u. Hariiroo jaalala keessattis immoo waliin haasoo dhabuun waliin dubbachuu dhabuun kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Tokkoffaan iftoomina waliin haasoo. Wanti akkasii yoo jiraate furmaata barbaadu irratti xiyyeeffachuudha. Hariiroo gidduu keessan gidduu shakkiin yookiin immoo yeroo hundumaa ceephoon yookiin lolli jira yoo ta'e kanneen furuudhaaf yaaluudha. Istireesii dhiphinni hamaan hirriba dhabuun wajjin namatti baachuu kun jira yoo ta'e maaneej gochuudhaaf yaaluudha. Dhibeewwan garaagaraa dhibee sukkaaraa dhiibbaa dhiigaas dhibee narviis kun yoo jiraate ilaalamu. Inni kan biraan immoo keessattuu dubartoonni waggaa 45 ol ta'an immoo qorichoonni kennaman kan akka istiroojiin fa'aa jiraachuu danda'u isaanii fudhachuudha. Kan biraan inni guddaan baay'ee keessattuu dubartoonni rakkoowwan xiinsammuu kanaan dura sin ragee qabdan mana yaala dhuftanii hakiiman waliin mari'achuu yookiin hakiima xiinsammuudhaan mari'attanii furmaata waaraa barbaadu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni guddaan garuu waliin mari'achuu. Dubartiin tokko baay'ee yeroo waa'ee gaabbiin uumamu dhiironni yookiin abbootiin manaa daayirektii madaqanii walqunnamtii saalaa yeroo gochuudhaaf uffata ofirraa baasanii daayirektii madaqanii qaama saalaa keessa galchuu. Maaliif stimuleeshinii barbaada. Sammuu keessaa qindaa'inni sirna nervii qindaa'inni niirootiraansmiitar kan jedhu sammuu keessaa ba'anii qindaa'inni
Kunniin dhiigni folookiin immoo blood flow naannoo qaama saalaa jiru kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef tokkoffaa qaama saalaa dubartii keessumaa sexual foreplay kan jennu yookiin immoo quunnamtii saalaa wantoota godhamuu qaban hundumaa gochuudhaan dhungoo ta'uu danda'a, warmaappii qaqqabuu ta'uu danda'a, maasaajii ta'uu danda'a. Kana keessattuu bakka qaama saalaa dubartootaa istimuleet gochuu danda'an kanneen gochuudhaan erga miira keessa seenanii booddee haala kana quunnamtii saalaa gochuun kana gabaabsuu keessatti yookiin immoo dubartoonni akka isaan enjoy gochuu godhan keessatti gahee guddaa qabaata. Baay'ee quunnamtii saalaa wal ilaaluu irraa jalqaba. Ifaa mana keessa dhaamsanii birdi libsii jala galanii yookiin wal dhokatanii wal ilaaluu dhiisanii yookiin immoo uffata walirratti dadarrabanii isa ofirraa baasuu waan bira kan osoo hin taane reedinesii barbaada. Reedii ta'uu barbaachisa. Reedii ta'uu qaba. Dhiirri tokko yookiin dubartiin tokko jalqaba hin ilaalti qaqqabuu jira. Faayinaalii penetrationiidha. Kanaaf sexual foreplay kan jedhu kanarratti baay'ee xiyyeeffannaa kennu baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee sexual education biyya keenyatti baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef wantoonni akkasiin barsiifaman. Yeroo dubbannus immoo namoonni baay'een keessa waan garaagaraa namatti maxxansitu. Kanaaf haala kanaan sirriitti waliin mari'achuudhaan enjoy gochuu qabdu. Quunnamtii saalaa irratti sirriitti enjoymentiin barbaachisa jechuudha. Haala kana waliin mari'achuudhaaf gochuudhaaf tartiiba kanneen gochuudhaan sirraa hin danda'amu jechuudha. Egaa kanneen biraan immoo mana yaalaa dhufuudhaan fakkeenyaaf immoo dhiironni immoo rakkina ka'uu dhabuu yookiin immoo dafanii fixachuu jiraate mana yaalaa dhuftanii yaalamuu dandeessu. Qorichoonni yookiin qorannoowwan garaagaraa hin godhamu. Qorannoo hormoonii hin godhama. Qorannoowwan kan biraas godhamanii booddee yaaliin mana yaalaatti kennamu jira waan ta'eef yaalii kana argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko dhokachuu sodaachuun barbaachisu. Dubartoonnis haati manaas enjoy gochuu qabdu, abbaan manaas enjoy gochuu qaban lamaanuu jechuudha. Fedhii keessan immoo wal hubachuu waliin diskas gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni immoo dhuftanii dhimma kanaaf kana fakkaatu waliin mari'achuu barbaadanii bakka argama keenya magaalaa Finfinnee Hayaa Daraartuu Addabaabaayidha. Lakkoofsa bilbilaa asirratti dispilay ta'ee jiru bilbilaatiin qunnamaa beellama qabattanii bilbilli kuni namoonni baay'een keessan bilbiltanii namoonni guyyaatti nama 1,000 keessan beessuu hin danda'u. Namooti qaamaan dhufuu barbaadan qofti bilbiltanii beellama kan ittiin qabatanidha. Yoon isinirraa kaasuu danda'uuf galchaa maaliif isin qofa osoo hin taane nama baay'ee bilbilaa waan ta'eef jechuun barbaada. Galatoomaa fayyaan dhabinaa sagantaa kana qopheesse kan isin dhiyeesse Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabinaa.